በተለይ ደግሞ እኔ ላይ ግን ደግሞ አሁን እኔ ትናንትና ሀይሚ የሆነ ነገር ካሰበች ምንም ቢሆን እንትን አትላትም አትችላትም ምናምን ብዬ ትንሽ እንትን ስላልኩኝ እኔ ቆይ ልንገርሽ ስሚ እኔ እንጂ የሆነ ቦታ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ አሸማ ሀርከፉኒ ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ሰላም ናችሁ? መጥተናል። ዋው የዛሬ እብድ ያለ ነው። ሀይሜና እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ሀይሜና መፍታ ብሩኬን የሚናረጉ ኧረ እባካችሁ ውሃ ቀዝቃዛ ከሆነ በሽታ ይመጣል። የደፉ ውሃ ራሱ ማለት ነው። መፍታ ቀኒን ጠብቅ ታለክ እንደማያረግ ብሩኬ ቆይ ቀኒን ጠብቅ። አሁን የትናንትና ብድር አያችሁ ነላልኩ ነገ ደግሞ ሀይሜ የሆነ ነገር ነው የምታምጣ። ይሄ የባሰ ነው አልኩኝ። ምን አረጉት? እጁን አሰሩና ፊቱን አይኑን አሰሩና ወሰዱ ወደ ውጭ። ዱቄት ውሃ ራሱ ላይ ድፍት ያደርጉ ነው። ይመቻቸው እንግዲህ እንደዚህ ነው። አንዳንዶች ትናንትና ደግሞ አየውኝ ብሩኬ የሄደ ቦታ ምን እኔ አንዳንድ ጊዜ እኔ እንጃ ወላሂ ምንድነው በቃ እንደ በርበሬ የሆናችሁ እኮ። እኔ ነው እኮ የእሱ ህይወት የሚመራ አላችሁ። እኔ ነው እኮ እናንተ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ አላችሁ ሳይሆን እሱ ራሱን ችሎ የኖሩ ነው። ራሱን ችሎ ነው የሚኖረው። ትንሽ ልጅ አይደለም እኮ ትልቅ ነው። አሁን ራሱን ችሎ ይኖራል። እናንተ ስላላችሁ በዚህ ግባ በዚህ ወጣ። ለምንድን ነው እሱ ስር ሄዳችሁ የምትንከሰከሱት? 5 ሰዎች ነው 6 ሰዎች አይቼ ምን ያሉ ነው። አሁን ሱሲ ብሩክ እዛ ጋ እንትኑ ዋርዲ ማኒ ምናምን ቱክቱክ ዋርዲ ቱክቱክ ምንድን ነው ያሉ። እዛ ጋ ብዙ ሰዎች ነው አሉ። ብሩኬ ብቻ አይደለም ሚዲያ ጠቃሚ ሁሉ እዚህ ነው አሉ። እዛ ነው አሉት። ብሩኬ ብቻ አይደለም እና ብዙ ሰዎች ኢፍሬም አለ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው ብሩኬ ብቻ ለያችሁ እሽክሪቱ አደርጋችሁ የማይሆን ነገር የምታደርጉት? ምንድን ነው? ወሬዶ ከልጁ ላይ ልጁ ይኑሩበት። ለምንድን ነው ስር ከስር የሄዳችሁ የምተንከሰከሱት? ምን የምታመጡ ነገር የለም። ምንም እኮ አሁን እንደ እሳት ሆናችሁ በቃ እንደ በፊቱ አይሜ ጋር አጠጣሉም አይደለም። አንድ ላይ ሆኖ ጠላታችሁን ያጋፈጡ ነው እነሱ። ስለዚህ ሳምንት ሆኖ አሁን በጥሩ ሁኔታ ነው የሚመጡ። ጭቅጭቅ ምንም የለም። እሱ ሀጣችሁ ነው እንደዚህ የምትንከሰከሱ እንደዚህ እንደ በቃ እንደ እንጃ። ተረጋጉ። ለምንድን ነው ብሩኬ ሲሆን የሚያቃጠላቸው? ምን ላደርግ ነው የምትሉት? ይኖርበት ልጁ መፍቱ ነው። ሰው ሰላም አይልም እንዴ? ሱሲ እኮ ሁሉ ቦታ ሄዳ ነው የቀረሰችው ቪዲዮ። እሱ ብቻ አይደለም አርቲስቶች ብዙ ሰዎች ጋ ነው ሄዳ ፎቶ ያንሰችው። ብሩኬ ብቻ አይደለም። ደግሞ የሆነ ነገር በጆሮ እንትኑን ሳበችና አንገቱን ነገረች። እሱ ብቻ ሽክርቶ አደርጉና ትንጫጫላችሁ ማለት ነው። አያበሻ እንግዲህ ምን ይደረጋል? እጋኩም አርጊተኒ ሀይሜኒ ፈረንኪ ከሌሳራ ጀቹudha. Ibbitti kan jedhe fiddee dhufteetti jechuudha. Kaleessa akkuma argitanii Burukeen nan deema Dubaayii ji'a 5 hin taa'a jedheera jechuudha. Ishee sana gaa farankii irratti hojjete inni garuu ishee sana qiimii gootee maal gootere har'a immoo sixoota qabda jettee ija hiitee maftaa hojii wal gargaaranii geessanii mukatti harka isaa luka isaa xaxanii afaan isaallee hidhanii jechuudha. Daakuu asii gaditti naqanii bishaan asii gaditti naqanii ka'anii daakuu ija isaa fuula isaatti jechuudha. Anni nyaata siibinnaa nu bittaa nyaata waadaa galii jechaa jiru. Nyaata sin nyaachisaa haqee sinii bitaa
si fuudhee deemee jedhee waadaa gala jechuudha. Akkasitti rakkisaa jiru jechuudha lama ta'anii. Ay miskiina wallaahi naazansiise. Maaliif bishaan qorraa ta'uu mala birdii saayitii kana immoo haayileenjaadha Finfinnee keessatti. Puppuyyee አይዞህ ብድሩ ይመልሳል። ጠብቅ መፍታ አሁን ሃይሜና ቡራ ሁለቱን ቆይ ቀን ትመጣለች። akka kanatti buraatti taphataa jiru jechuudha. Biddirii kaleessaa deebisachaa jirti haimeen jechuudha. Amma beekiin hin jiru maftaadha gaama. Duraan beekiidha. Amma immoo maftaadha. Taraa mataraatiin qayyaramu bara. Akkasi ammoo keenyaaf immoo ammoo keenyaa fi burkeen akka isaan wal biraa bareedan argitanii namoonni tokko isa isaan wal faana irra ka'anii boostii godhanii fuudhanii kukkutanii burkee bicha warri garaan gubatu jechuudha. Gubadha. Jarri wal biraa akka isheen itti bareeddu ay qomat እንዴት ታመራላችሁ ደግሞ ቱቱቱ ከአይኔ ያወጣችሁ እንደዚህ ነው። አይዞ ብሩኬ የኛ ጀና የኛ አንበሳ ወደፊት ብትሄድ ቦታ ሁሉም ማደግ ሁሉ ጥሩ ቦታ ብደርስ ነው የምትፈልገንተ። ስለዚህ መልካም ወንድም ከናፉ አርጊተኒ ጅርቱ ጋር አኑ ብራ ወሊን ካኒ ፎቶ ተኮባስቲ ጎዳኒሩ ኤጋ አኑን nama gargaarsan inni beekamu irra caalaa immoo quraana bitee uummataaf quraana bitee bakka ijoolleen itti qaraatu hin qabneef kan inni deemsisaa ture jechuudha. Anuuti namni wallaaltanii jirtanii egaa akka kanatti shirriq dimmiqi jedhanii wal faana irra suuraa bakka eengaddaa maalii wurniigi jedhanii anuun illee shallamamee jira. Baga gammaddee asumarraan illee anu akkasuma waan gaarii hojjette waan gaarii wanta hojjette akkati as kana caalaa fudhattu kana caalaallee shillimaata fudhattu abdii qabna. Bakka gaarii geesse bakka gaarii rabbiin si haa geessisu hin geessa ammallee waan gaarii hojjedhu ammallee guzoo wadafiitiin jenna. Egaa akka isaan wal biraa bareedan ilaalaa miqomatii isaaniillee kana fakkaata. Egaa haimeen akka kanatti kan isheen fiddee dhuftee jechuudha. Akka kanatti. Jabaadha itti muddaa maftaa qoyi guyyaa tokko isaan lama ta'anii si boosisu siin immoo taraakee qoyammaa ammatti bishaan qorraa kanatti jaanjessa ta'e haimeen qobaa ni dhanne baraama. Haimeen qobaa isheen kan gargaaree maftaadha jechuudha. Guyyaa tokko immoo qoyi akka beekii si godhu siin illee nargattan guyyaa kee eeggadhu kanadha. Amma foto tokko jechuudha. Egaa bakka walgahii sanatti bakka walgahii eengaddaatti namoota baay'eetu jira. Hundumtuu hammiidiyaa xaqqamamullee hammiidiyaan xaqqamamnellee achirra jira jechuudha. Suusiin egaa goddanyaa burukeetii. Suusiin kanaan dura beektu jedhee yaada yeroo hunda. Suusiin amma deemtee waa burukeetti himtee gurrasaatti akkas gadi qabdee mataa gurrasaatti waa haasoftee jechuudha. Ishee sanaa shikirrattu godhanii fidanii komeentiitiin arrabaatiin waan akka inni haimee irratti waa biraa hojjetu fakkeessanii warra fiiganitu jira. Akka waan haimee miidhe hin gowwoomina dhugaa rabbiin dubbachuu fi inni of ta'ee bulaa jira bara ijoollee sabiyyii miti. Of marra'ee ofirrayyuu darbee namaayyuu jechuudha. Kanaafuu waan inni eddenni ga'ee waa tokkotti hin hunganne harkaan qabanne akkuma nam tokko dhaabataa jiraachirraa jechuudha. Nama baay'ee jiniin isa bichaa miti baay'ee ijoolleetu jira. Maaliifi kan burukee anuu wallaahi miidiyaa kana maaliif kan burukee waa guddaa waan hundaa tushitaa akka argattanitti fiiddu faanarra jechuudha. Kukkuttanii fiddanii asiin komentii jala deemtanii waasin jettanii waan nama gaddisiisu. Deebitanii immoo waa akka waa inni godhee wayin immoo akka waan maajamaa keessa jira bara. Uummata keessa jira bara. Addaraasha muluu keessa uummata wajjiniin dhaabata waan qaqqabne dhaabataa jira. Gadi jettee waa itti haasofte gadi isa qabdee gurra isaatti. Maal rakkina qaba? Goddanyaadha sumaayyuu maal rakkina qaba? Sintumarraa yoo nuti simarraan irra deemii karaa nuti galii siin jennirra galii karaa nuti bayii siin jennirra bayii jettu yeroo hundaa jechuudha. Of ta'ee jiraataa jira. Of ta'ee jiraatee jaalallee isaa jiraachisaa jira. Maaltu garaan gubee uummata beektanii amma torbee sadii gaane egaa nagaatiin jiraatu akka durii lolli jiru. Lola dhabanii akkan isaan barbaadanii akka jarri lamaan wal lolanii
akka kanaan duraa bixi isa barbaada uummanni nagaan barbaadu. Uummanni nagaa akka hin barbaanne beekamaadha asumarratti. Warri koomentiitiin jala deemtanii waasin hin gashine waasin ilaashisan jala deemtanii nama jala deemtanii kasantanii mee jireenya keessan jiraadha. Jireenya keessan jiraadha. Of ta'a nama arrabsuun duratti nam tokko too balleesse nama gorsuu malee arrabaan nama hin deebisan yoo itti nama caalsise malee garuummoo gorsaan nama deebisu. Ulee fi arrabni nama hin deebisu gorsa yoo ta'e malee. Kanaafuu waan inni eddenni ga'eef jala deemtanii gubattanii fi rabbii kanatu beeka. Maaliifi wanta sin caaluu fi sin caalee ammallee gana sin caalee argama. Otoo sin asii akka wucucucucu jettanii wal nyaatanii nama nyaatanii inni oluma deemaa jira. Bakka deemtanitti nama gubattu yoon asaabate jettu yoon achi jiraata achi jira jettu bakkuma akkuma ta'uu dhabee mucaan irra rakkate dhugaa rabbi. Haimeef oodanii jechuufi haimeef miti. Waan abdanii qabdu sin waan abdanii gubattaniitu jira malee haimeefis waan oodanii qabdan. Kanaafuu ragaa jedha. Hin jiroonni akka duraa wal nyaatanii immoo hin jiru amma cufamee barri karri sun cufameera hin banamu deebiin banamu. Yaadina akka isa sana barbaaddu yoo ta'e. Kanaafuu iyyuu namni jireenya isaa jiraatu jala deemtanii nama arrabsiina. Nama jala deemtanii nama xiqqeessitanii suuraa namaa laggaxxanii fiddanii akka waan namni waa godheen fakkeessina addaraasha muluu keessa jira. Waan godhees waan balleesses hin qabu. Uummata wajjin hin jira wanta ta'eef. Yoo ta'es immoo nama gorsitu ta'u namni tasaasate malee akka kanaa arrabaa waan hin taane jecha waan hin taaneen hamilee nama cabsuuf hin fiigina. Yoomuu hin cabulni garuu jaallattanii iyyitu malee yoom galgaleessin ilaala sokkeera. Amma kanaaf akkas gootanii akka haimeen garaa yakkamtuuf akka haimee fi inni walitti bu'an barbaadaniiti coccortanii fiddanii asiif achi arreechistu miidiyaa arrabaatiin soomaatiinis waan tokko inni isin hin baasu karri qaata cufame isaan yoomuu karrabbi walitti fide eenyu addaan hin baasu. Isinii galee kanaafi guzo ወደፊት ፑፑዬ ወፎቹ እንጫጩ አንተ ወደፊት ውሾቹ ይጮዋሉ አንተ ወደፊት መቼም ወደ ኋላ የለም። እንግዲህ እንደዚህ ነው የሃይሜ ቀብራራ የሃይሜ ሸበላ ወደፊት ጉዞ አትስማቸው ይንጫጩ እንደፈለጉ ይሆኑ። መቼም ጅሬኛ ኑቱ ሲመራ ገራ ኑቲ ባንረ ባይሲን ጀቻ ጅሩ በሪ ኡመታ ከና ረቢ ሲናቀሽ sintu dubbatee nu dubbachiisa akkam goona yoo dubbannu ennee sintu dubbatee nu dubbachiisa komantii sana faa warra yuutuubirii fidanii maxxansanii walakkaan tokko faa sin hin gashine keessan galiinaa ijoolleen keenyi taragaa akka qaba Oromoon safuu beeka. Kanaafuu iyyuu waan akkasiiti egaa haimeen kana fakkaataan isheen fiddee anna dhaggeeffattaniif galatoo.